Tolee, hordoftoonni yuutuubii koo akkam jirtu nagaa keessanii karaa chaanalee yuutuubii kootiin kan na hordoftanii Waaqayyo gooftaan guddaa godhee isin eebbisuu guddaan isin jaalladha saba Waaqayyo bakka garaa garaa keessa kan jirtan haalli yeroo ammaa kun saba Oromoofis ta'ee namoota hundumaafuu haala yeroo rakkisaa keessa jira. Waaqayyo gooftaan immoo haala rakkisaa kana keessatti ijoollee isaa wajjiniin jira. Waaqayyo ijoollee isaa wajjiniin hin ta'a. Hafuurri qulqulluun akka inni anas isiniinis gargaaree haala yeroo ammaa kanarratti ergaa Waaqayyo jireenya koo keessa kaa'ee akka hafuuraatti jechuudha akka nama hafuuraa tokkotti waan hafuurri qulqulluun natti ibsee dubbachuun barbaada. Hafuurri Waaqayyoodha karaa hundumaatiin egaa ijoollee isaa gargaaree gara gaariitiin geessa. Macaafa qulqulluu wajjin wal qabatee haalli yeroo ammaa kuni namoonni haalli yeroon keenya amma keessa jirru kun saba Oromoof ta'ee saba Itoophiyaatii fi biyya alaaf biyya keessaa kan jiranii fi haalota chaalenjii lama of keessaa qabudha. Yeroo baay'ee rakkisaa keessa jirra jechuudha. Akka hafuuraatti wal'aansoo guddaa keessa galtee amantoonni waldaan kiristaanaa wal'aansoo guddaa keessa galee jira. Namoonni waldaan kiristaanaatiif amantoonni biyya garaa garaatti gara Waaqayyootti bu'aa wawwaachaa jiru jechuudha. Isa kanaaf immoo guyyaa har'aa egaa macaafa seera ba'uu boqonnaa 3 irraa kaafnee yommuu ilaallu Waaqayyo gadi qabamuu saba koo warra Gibxiin jiranii argeera. Aannaa isaaniis dhagayeera yeroo inni jedhu kutaa sagalee Waaqayyo kana keessaa walii wajjin ilaalla jechuudha. Gadi qabamuu see jettu walii wajjin ilaalla. Kutaa gadi qabamuu jedhu kana gabaabaatti walii wajjin ilaalla. Macaafa seera ba'uu boqonnaa 3 kana gubbaatii kaanee yommuu ilaallu mee lakkoofsa 7 irraa kaasetan dubbisee Waaqayyoon kadhanna jechuudha. Seera ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 7 nan dubbisa. Yommus Waaqayyo gadi qabamuu saba koo warra Gibxiin jiranii argeera. Isa isaan warra humnaan isaan hojjechiisan jalaa ba'uudhaaf iyyatanis dhagayeera. Dhiphina isaaniis ani beeka. Ameen. Haleluuyaa. Dhiphinaaf gadi qabamuu kan jedhu kana walii wajjin ilaalla jechuudha. Dhiphina gadi qabamuu. Egaa namni gaafa gadi qabamu inni dhiphata. Gaafa gadi qabamu gaafatu nyaachuu qabu nyaata dhabu, gaafatu uffachuu qabu uffannaa dhabu, gaafatu jiraachuu qabu jireenya dhabu, gaafatu gaa'ila argachuu qabu gaa'ila dhabu, gaafatu milkaa'uu qabu milkoomina dhabu hin dhiphata jechuudha. Gadi qabamuu keessa maaltu jira? Dhiphinatu jira jechuudha. Namni gaafa dhiphinni itti baay'atu immoo in aada, hin gunguma, hin wawwaata, hin boo'a, hin dararama, gadadoo adda addaa keessa gala, lubbuun isaa hin dhiphatti, hafuurri isaa hin dhiphatti. Jireenyi isaa kun dhiphina keessa gala, hafuura isaatiin lola keessa gala. Lolatti itti baay'ata jireenya isaatti. Kanarraan kan ka'e egaa namni maal ta'a? Jireenyi isaa kun guyyaadha gara guyyaatti wal'aansoo keessa gala jechuudha. Wal'aansoo keessa gala. Hafuurri isaa wal'aansoo keessa gala. Deddeebiin isaa wal'aansoo keessa gala. Siyaasni isaa wal'aansoo keessa gala. Tajaajilli isaa wal'aansoo keessa gala. Hojiin hojjetu wal'aansoo keessa galeetu rakkata jechuudha. Egaa gadi qabamuu keessa maaltu jira jennee dhiphinatu jira inni. Namni gadi qabamtee dhiphinni sitti baay'ate sagalee abdii tokko gooftaa biraa siif dhagayeeraan waaqarraa. Sabni kun gadi qabameetu dhiphinni waan itti baay'atee fi dhiphina kana keessatti immoo maal ta'e hin aade. Namni gaafa dhiphatu aada. Namni halkan dhukkubsataa bulee halkan aadaa bulaa jechuudha. Hin aada siree isaarra ciisee aada. Karaarra yeroo deemuun aada. Yeroo hojii hojjetuun aada sabni Israa'el iddoo kanatti. Yeroo biiroo dhaqee galuun aada. Yeroo hojii hojjetatuun aada. Yeroo xuuphii kana hojjetee galu aadaa deema gara deemutti. Jedha. Waaqayyo maaliif biyya kanatti nu erge? Waaqayyo maaliif lubbuu kana jiraachise? Obboleessi obboleettiin lubbuu kee of keessatti baaraa deemtu Waaqayyo guyyaa sii fida. Gadi qabamuu kee Waaqayyo argeera. Aannaati galgalaa ganama aadaa deemtu. Gurri Waaqayyo sii dhagayeera iji Waaqayyo siif argeera. Sagalee abdii tokkoon sii qaba. Waan gurri kee takkaan dhageenye maqaa Yesuus Kiristoosiin har'aa kaasee gurri kee dhagaa. Waan iji kee takkaan agarre iji kee amma kana boodan arga. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waan haaraa sagalee haaraa mana kee irratti nan argan. Dibata haaraa mana kee irratti nan argan. Ayyaana haaraa mana kee irratti nan argan. Waan akka falaxaa sitti ulfaate jireenya keetti waan ulfaate akka nama jirma baatu waan gassi qabe sana Waaqayyo aannaa keessa yeroo hundumaa sana dhagayeera. Gurri Waaqayyoodha iyya keessii dhagayeera. Nana manaan akka Waaqayyo iyya kee dhagaye. Haleluuyaa. Egaa Waaqayyo gaafa iyya kee dhagahu maaltu ta'a? Geeddaramuutu ta'a. Seenaa kee taareffama. Waan sitti dukkanaa'e sana sirraa bari'a. Guyyaa sitti dhi'e sanatu sirraa bari'a. Waaqayyo guyyaa sitti dhi'e kana sii bariisisa. Haleluuyaa. Yeroo kana egaa sabni kun maal jedhee aannaatti itti baay'ate. Guungummiitti itti baay'ate. Obboleettiin gaa'ila keetti guungummiin baay'ate. Harka kee mirgaa ol kaafadhu gara gooftaa keetiitti. Obboleessi gaa'ila keetti guungummiin baay'ate.
obboleessi jireenya keetti gungumiin baay'ate obboleettiin gungumii sitti baay'ate sabni gungumii sitti baay'ate geggeessaan gungumii sitti baay'ate iddoo garaa garaa keessa kan hojjettu hojii mootummaa irra kan jirtu hojii dhuunfaa irra kan jirtu biyya alaa kan jirtu biyya keessaa kan jirtu gungumaa jiraachaa kan jirtu yoomna irra dabarsa waaqayyo kana itti akka waaqayyo sirra dabarsuufis gadda kee waaqayyotti gungumaa kan jirtu harka kee ol kaafadhu kana wayin sii kadha waan iddootti atitti miidhamtee lafatitti jireenyi kee miidhamee sammuun kee miidhamee saayikolojiin kee miidhama gadhee keessaa lafati galtetti hafuurri waaqayyo akkasii gargaaru nana mana ilaa waan tabba ta'ee jireenya keetti gaara ta'e san waaqayyo dura keetii hin kaasa nana mana maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ammaa kaasee qilleensa haaraa gara mana keetiitti nan abbooma dukkanas jireenya keetti baay'ate abdii kee dukkanaa'e jireenya kee dukkanaa'e har'aa kaasee maqaa Yesuus Kiristoosiitiin nan ibsa humna dhiiga ilma waaqayyo isa qaraanioo irratti dhiiga dhangala'e sanaan gaaficha golgootatti dhiiga dhangala'e sanaan bakka lafee mataa jedhamutti isa mataan isaa waraaname siif isa cinaachisaa siif jedhee waraaname mataan isaa gonfoo qoraattii baate sana maqaa gooftaa Yesuusiin har'aa kaasee qoraattii isa mataa keetti ta'e humna dhiiga olichaatiin sirraa kaaseera harka kee ol kaabatte kana immoo mataa kee irra goota ijaachuun gimbaaraachuu laa caanu harka keessan adda keessan irratti kaa'aa kadhannaa amma kadhadhu kana waaqayyo gooftaan maccaa kan sammuu keessan geeddaruufan kadhala daqiiqa laman kadha roola bakana makature lebedebe sandura laba kiabora badia ila obboleettiin ana ila obboleessa nana ila namni kadhanna kana duukaa kadhachaa jirtu humna dhiiga olichaatiin jireenya kee irratti milkoomina ramadeera sammuu kee irratti milkoomina ramadeera bageetaa bayyesuusim sammuu nama kadhaa kan loltu gadhiisi deemi ergamaan hafuura du'a abjuudhaan kan loltu qilleensa irra dhaabattee kan loltu nama fakkaattee jawwee fakkaattee bineensa fakkaattee halkan abjuudhaan kan dhiphiftu bakka waajjira namni kun keessaa hojjetu keessaa bakka iddoo namni kun hojjetu keessaa bakka namni kun waajjira hojjetu bakka namni kun hojii dhuunfaa hojjetu bakka namni kun jiraachaa jirtu irraa qilleensa lafa sanaarra teessee nama kana lolaa kan jirtu nama fakkaattee kan nama kana loltu hoogganaa fakkaattee kan nama kana loltu hojjechiisaa fakkaattee kan manaajera fakkaattee kan loltu jireenya fakkaattee kan loltu gaa'ila fakkaattee kan loltu fakkaattee kan deemtu hafuura hamaan ana sin abbooma maqaa Yesuusiin fakkaattee kan deemtu jireenya namaa irratti kan hojjetu fakkaattee nama gaa'ilaa fakkaattee nama hojii fakkaattee nama jireenya namaa geeddaru fakkaattee nama yaa waaqayyo gooftaa maccaa sammuu namaa geeddaru fakkaattee wanti sammuu namaa qollofee darbu maqaa gooftaa Yesuusiin ammaa kaasee dambanyaa fakkaattee naggaadee kana kan loltu daldalaa kana kan loltu obboleessa barataa kana kan loltu barataa yuunivarsiitii kana kan loltu milkoomina fakkaattee kan loltu hojiin ergamaa du'aa maqaa Yesuusiin si abboomeera hojiin ergamaa du'aa qilleensa kanarra dhaabattee sammuu nama kanaa lubbuu nama kanaa lolaa jirtu aadaa akka isheen deemtu aadaa akka isheen deemtu jireenyi kee aadaa keessa akka jiraatu kan godhe maqaa Yesuusiin ammaa kaasee nan rukuta amma daqiiqaa ammaa kanan sii kadha ilaa amma woqqisiisuudhaan ol deebisuudhaan mallattoo adda addaa agarsiisi dhukkubni gadhis deemi maqaa gooftaatiin gaaddiduu du'a daf si abboomeera dafi si abboomeera humna dhiiga ilma waaqaatiin dafi milkoomina nama kanaa keessa sammuu nama kanaa keessaa si buqqiseera amman ilaa amma maqaa gooftaa Yesuusiin dabiga waaqayyo yeroo sitti dhumeera idhaayila dabi hoqqisiisi dab ilaa nama garaa keessaa ol galasi gaggaluu jira laammatu ban kadhachaa jiru humna dhiiga olichaatiin si abboomeera maqaa gooftaatiin garaa keessaa ol galasi gaggala maqaa gooftaatiin ammaa kaasee dhukkubni cogaarraa dhukkubni digimti dhukkubni sammuu dhukkubni maraattummaa maqaa gooftaatiin si abboomeera maraattummaan sammuu nama kanaarraa si abboomeera adda kee loorraa baakala harkuma kee adda keerraan kaase maqaa Yesuusiin ammaa kaasee si abboomeeraan dab ergaa hafuura budaa carani bayi maqaa gooftaatiin keessaa dileessi godheera dafa hafuroon namoonni iyyanii barbaadu sagalee waaqayyoo egaa dhaqaa maqaa abbaatiif ilmaa saba hundumaa bartoota tokko godhaa isaan cubuudhaan bartoota tokko godhaa jedhe sagalee waaqayyoo har'aa kaasee lubbuu haaraa kana gara gooftaatti nan waama namni gooftaa hin qabne yuutuubii irraa sagalee kana kan dhageesse takkaa Yesuusitti kan namanni amantii kee musliima ta'u ortodoksii ta'u maala ta'u amantii kamiiyyuu ta'i waaqayyo gooftaa waaqayyo fayyisaa nama hundumaati addumaan immoo fayyisaa amantootaa jedha sagalee waaqayyoo namni bakka jirtutti fayyina barbaacha gara yuutuubii kanaa dhufte fayyuu kan dadhabde dhukkuba keerraa hospitaala galtee iddoo adda addaa deemtee biyya alaa kooriyaa deemtee iddoo adda addaa deemtee fayyuu kan dadhabde afaan oromoo kan dhageessu kan namni si hiike maqaa Yesuus Kiristoosiin ammaa kaasee fayyina kee mirkaneessee darbeera maqaa gooftaatiin rifeerii kan qabdu harka kee rifeericharra kaa'i harka kee irratti caani maqaa Yesuusiin ilaa namoonni dhuga baatii keessan na ergaa jirtan jirtu liivii yeroo adda addaa hordoftanii irratti caani harka keetiin harka kee irratti caani maqaa gooftaatiin ammaa kaasee maqaa gooftaatiin ammaa kaasee maqaa Yesuusiin jireenya nama kanaa geeddareera sammuu nama kanaa geeddareera hojii nama kanaa geeddareera akkaawuntii nama kanaa geeddareera faayinaansii nama kanaa geeddareera hojii nama kanaa geeddareera maqaa gooftaatiin akkaawuntii kee irratti ajaja baaseera
Maqaa gooftaatiin humni jal'inaa sin danda'in, gadi qabaan sin danda'in, aannaan sin danda'in, boo'ichi sin danda'in, gongomiin sin danda'in, har'aa kaasee maqaa gooftaa Yesuusiin sirraa kaaseera. Adagaa dingataa, du'a dingataa sirra dabarseera. Dhukkuba dingataa sirra dabarseera. Har'aa kaasee sirra dabarseera. Wanti jireenya kee lolu, wanti sammuu kee lolu, galgala kana sa'aatii ammaa kana ka'ee kan lolame haa ta'u.